Inni tokkoffaanii Dr. Ebbiseef kan dhiyaatedha. Warra hin amanne wajjin gaa'ela dhaabbachuun maal fakkaataa kan jedhudha. Gaaffii isaanan dubbisaa. Dhiirri tokko dubartii hin amanne hariiroo gaa'elaa keessa yoo dogoggoraan seene akka macaafa qulqulluurraa dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte innis haadha manaa isaa sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallate isheen namicha gadin dhiisiin kan jedhu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 jirutti namni hariiroo keessa erga seenee booda rakkoo hin qabu jechuudha. Ati garuu jedhugaa Ebbiseedhaan jedhu nama hin amanne hin fuudhiin jetteetta. Kanaaf yaada kee luqqisii macaafni qulqulluu kanaa wajjin wal qabsiisiitii nuuf ibsi kan jedhu maqaanis irra taa'eera. Garuu akkasumattiin kaa'aa Dr. Ebbiseenii hundumti keenyayyuu wal geenyee waan kana irratti mari'achaa turreerraa isheen jalqaba deebisuu barbaadde yoo taatee fi isheef carraa laannaa kana achi immoo nu gidduudha namoonni kana deebisuuf irratti qophaa'anis jiru akkas goonaa jechuudha. Jalqaban deebistaa? Deebiin gaaffii kana dheeraa miti. Sagalicha yoo sirreessitanii dubbistanii Phaawulos iddoo sanatti waan inni dubbatu warra namoota ganaa gaa'ela dhaabbatu yookiin warra waliin fuudhiin utuu hin ta'in warra wal fuudhee eddaa wal fuudhanii jiraatanii booddee yoo abbaa manaan gooftaa fudhatee haadhi manaan fudhachuu didde yookiin immoo haati manaan amantee abbaan manaan amanuu didee garuu wal duukaa yoo turuu barbaadanii wal duukaa turuu danda'u. Sababii isheen amanuu didde yookiin sababii inni amanuu dide wal hin hiikinaa jedhe maleessa warra ganaa gaa'ela dhaabbatu jechuusaa miti. Kanaaf iddoo sanarra deebi'aa dubbisadha. Nama ganaa gaa'ela dhaabbatu tun ta'ini warra dursee gaa'ela dhaabbatetti dubbata. Kanaaf akkasitti. Guutummaatti yoo dubbisne maal akka ta'e nu hubachiisaa isa jedhu yeroo baay'ee ijoollee kaayyoos dargaggoota wajjin yeroo barannu macaafa keessaa luqqisii lakkoofsa tokko yookiin lama fudhatanii ilaaluun balaa qaba. Balaa guddaa qaba. Kanaaf macaafa yeroo dubbisnu guutummaasaa gara boodaatti deebinee gara duraatti deemnee haala inni keessatti barreeffame waan baay'ee ilaaluutu nurra jira. Kanaachi luqqisiuma isa jedhamu luqqisnee fudhanna yoo ta'e irraa kaannaadha. Kanaafi Ebbiseen amma kan inni jedhee wal fuudhanii yoo jiraatan wal hiikuudhaa yoo baatanii isa jedhudha kan dubbatame malee yeroo fuudhuudhaaf adeemtanii kana godhaan jedhamne. Namoota namanne yoo fuutan rakkoon qabu abbaan manaa yoo nama fayyada ta'e haati manaatti hin fayyitii kan jedhu miti kan jedhame. Wal fuutanii warri jirtan wal hiikuudhaa yoo baattan jedheen isayyuu kana Waaqayyo jedhe miti yaada koon dhiyeessa jedhee Phaawulosii kan jedhudha kan inni dubbatu akkasitti ilaalamaa jechuudha. Xinnoosa kanarratti dubbichi deddeebi'ee ka'e waan ta'eef gaaffii akkasii kanaan duraanis gaafatameen ture waan ta'eef warri kaanis xinnootti dabalanii isa isheen jette irra deebinu kallattii biraadhaan immoo dabalata deebiitti ilaannaa jechuudha. Dhimma kanarratti kanaan duras yeroo barataa ture gaaffiin kun ka'ee deebiitti laatameera. Isaa Dr. Ebbiseen deebistee tun tuqinii wanti guddaan namni filannoo gaa'elaa keessa seenuuf jedhu tokko inni guddaaniif inni hidhata ta'uu qabu hariiroonni Waaqayyo wajjin qabudha. Even namni amanaa ta'eyyuu gaa'elaaf yeroo filannoof deemu nama hariiroon isaa Waaqayyo wajjin sirrii hin taane nama waldaa kiristaanaa keessa jiruyyuu akka filannootti kaasuu hin qabu. Hariiroo isaa Waaqayyo wajjin sirreessuu tura jiraata. Gaa'ela dura wanti inni ijoo guddaa ammaa inni Waaqayyo wajjin reeleeshinii inni qabu, hidhata inni qabu, beezikiidha waan ta'eef isa kanatti hidhameetii namni filannoo isaa sirreeffachuu qaba. Achi dhiisaatii isa namanne dhiisaatii isuma amanee waldaa keessa jiruufiyyuu
hariiroon isaa waaqayyo wajjin maalidha inni jedhu namni waaqayyo ilaaluu qaba. Kanaaf dukkanni ifni dukkanatti maal walitti qabaayedha sagaleen waaqayyo waa'ee warra namannee fuudhuu irratti yookiin filachuu irratti clear in the white sagalee waaqayyo irra taa'ee jira. Kanaaf filannoo keessa galuu yookiin gaaffii keessa galuu hin qabu. Kanaaf namni amanaa ta'e nama hin amanne fuudhuu hin qabu yookiin filannoo godhatee kaa'uu hin qabu. Achi darbeeyyuu immoo hidhata isaa namoota waaqayyo wajjin hariiroonni qabu wajjin ilaalee gaa'ila keessaa yookiin filannoo keessa galuu qaba isa jedhutti dabaluufidha. Galatoomii Luqqisiin inni amma inni dubbatee lammaffaa Qorontos 6:14 irratti argama. Inni kunis warran amannee wajjin walitti hidhatinaa jedha. Afaan Ingiliziitiin walitti hin camadaminaa jedha. Walitti hin camadaminaa jedha. Walitti hidhatinaa jechuudha. Maaliifi qajeelummaan jal'inaa wajjin maal walitti qaba? Kan amanee nuyi amanuu keenyaan qajeelota taaneerraa warri hin amanne immoo jal'ootadha. Akka Macaafi Qulqulluun kaa'u warri kun lamaan walitti dhufuun irra hin jiru jedha. Inni kan biraa immoo ifti dukkanaa wajjin hariiroo maalii qabaachuu danda'a? Nuyi ijoollee ifaati, isaan immoo ijoollee dukkanaati. Kanaaf walitti camadamuu, walitti hidhamuu hin dandeenyu. Macaafni kana baay'ee qulqulleessee kaa'a. Warran amannee wajjin jedhame akkuma asitti immoo amma akka baay'ee cimsanii dubbachuu barbaachisa dubbii kana irra deddeebi'amee gaafatama wanta ta'eef. Asitti immoo kan nuyi barannee jalqabatu waa'ee gaa'elaa yaadiin hariiroo keenya Yesus Kiristoos wajjin hariiroo dhuunfaa dhaabbachuu kan jedhamu baay'ee cimsinee baranneerra. Kanaaf nama hariiroon isaa Kiristoos wajjin laafaa ta'e wajjin walitti hin camadaminaa jechuudha. Gaaffiin lammaffaanii luba Tamasganii fi kan ta'edha. Maal jedhama mata dureen isaa gaaffichi qomoo biraarraa fuudhuu Macaafi Qulqulluu akkamitti ilaalaa kan jedhudha. Qomoo ofii kan hin taane. Abrahaam yeroo Yisaaqiin fuusisetti nama qomoo koo keessaa barbaadi jedhe akkuma dubbatee Uumama 24 irraa biyya koo lammii koo biraa dhaqi Yisaaq ilma kootii fi durba barbaadi fidi ittiin jedhe. Gaa'elli qomoo biraa fuudhuu yookiin heerumuu of keessaa qabu irratti waldaan maal yaaddi? Adii, gurraacha yookiin immoo qomoo adda addaa. Isa jedhuudhaan kun gara luba keenyaatti qajeelfame. Kutaa Abrahaamii mucaasaa fi haadha manaa barbaachaa fi hojjetaa isaa erge sanaa fi kutaa gaaffii isin amma kaastan kun gaafa wal duukaa ilaallu kakuu moofaa keessatti saba waaqayyoo kan ittiin ta'anii toora ofii isaatii qaba. Garri Abrahaam itti ergesii gara warra saba isaa ta'an sana qomoo kan biraa keessaa akka inni hin barbaanneefidha. Garuu kakuu haaraa keessatti sagalee waaqayyoo namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaanii dhaloota haaraa ta'a. Mucaa waaqayyoo ta'a. Maatii waaqayyoo ta'ee waamama. Maatiin waaqayyoo ta'ee yeroo waamamu sagalee waaqayyoo kan inni jedhu isa jalqabaa Phexros boqonnaa 2:9 akkana jedha. Isin garuu qomoo faamaadhaa, luboota mana mootummaatii, saba qulqullaadhaa, warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha. Jedhe akkasitti ka'a. Maali? Qomoo faamaa, luboota mana mootummaa, saba qulqullaadha jedha. Waldaani maal xiyyeeffatti, maal barsiiftis? Dhimma filannoo gaa'ilaa keessatti namni Yesuus Kiristoositti dhalachuudhaan mucaa waaqayyoo ta'ee haaraa lammaffaa dhalatee nama akka isaa lammaffaa dhalatee maatii waaqayyoo ta'ee wajjin gaa'ila isaa dhaabbata. Kana ajajji waldaanis. Akkuma Abrahaam ajajji sana waldaan maal ajajji? Namoota maatii waaqayyoo ta'an irraa gaa'ila dhaabbachuu akka qabnudha. Sagalee waaqayyoo iddoo baay'ee dubbiftan waaqayyoo kakuu moofaa keessatti kan inni dheekamu saba ormaa wajjin wal maktanii jedhaan.
Izraa keessatti fakkaata. Haadha manaa ormaa warri fuutanii deebisaa gashaa qalbii keessan diddiirradhaa'u jedhii dheekkame. Kanaaf gaa'illi keenya inni sagalee Waaqayyoo jedhu qomoo fo'amaa maatii Waaqayyoo keessaati gaa'ila keenya dhaabban. Yeroo akkas ta'u inni adii fuuchuu qomoo kan biraa keessaa fuuchuu inni jedhu macaafni qulqulluu adii keessaa fuudhii gurraacha keessaa fuudhii qomoo kee keessaa fuudhii sana fuudhii utuun ta'in kakuu haaraa keessatti namni nama maatii Waaqayyoo ta'ee dhalate irraati gaa'ila dhaabbata. Garuu namni gurraachi tokko adii fuuchuun filannoo isaati barbaada yoo ta'e. Oromoo ta'ee Tigiree fuuchuu barbaada yoo ta'e filannoo isaati. Garuu maal ta'uu qaba? Nama Kiristoos Yesuusitti dhalate ta'uu qaba. Egaa achumaan inni yaada koo kennee fixa. Daqiiqaa baay'een dubbadhe fakkaata. Nama akka keenya amani dhalate yoo ta'e iyyuu garuu eeggannaa immoo hin barbaada jechuu barbaade. Oromoo taatee Oromoo fuuchuun utuu danda'amu gaa'ila wallaansoodhaan jiraatanitti ba'aa kan biraa dabalachuu. Ani kun eeggannaa qabaachuu qaba. Yaada kooti yaada tamasgeenii takka itti qabadhaa kana. Yaada tamasgeeniiti. Eeggannaa barbaada kunii jechuudha. Maaliif waan gaa'ila keenyatti fufsiisu baay'ee xiyyeeffannee eeggachuutu nurra jiraata. Filannoo bal'aa utuu qabdu maaltu waan si qorutti si geesse jechuu barbaadeen. Fayyaa ta'a. Waaqayyo luba keenya eebbisu wangeelaaf yaada isaa gargar baasee dubbateera. Kanaaf inni kun egaa ogummaa itti yaadanii waan ofii fi murteessanidha. Ogummaa gaafata. Tole baay'ee bayeessadha. Gaaffii qabdu carraa masinii laachaan jira. Tole Amaanu'eel. Tole Waaqayyo isin eebbisu. Gaaffiin koo kan xiyyeeffatu deebii isa duraan deebii irrattidha. Innis waa'ee nama kiristaanummaa isaatti dadhabaa ta'e tokko wajjin riileeshinii uumuu qabnu isa jedhudha. Kun xiqqoo ishee wangeelaa wajjin gaafa wal bukkee qabni ilaallu namoonni hundumtu dadhabaa akka ta'edha. Irra caalaattis immoo dubartittii ishee ejjarratti qabamtee dhufte sanarratti gaafa dhagaatti darbanii ajjeemna jedhanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan jedheeni isin keessaa namni cubbuu hin qabne tokko dhagaatti darbatu haadha jedhanii kana jechuun maal jechuudha? Gamoo akkamiiniyyuu hundumti keenya iyyuu guutuu akka hin taanedha. Gamoo akkamiiniyyuu dadhaboota cubbamoota akka taanedha. Xiqqoo ishee kan gaaffinatti ta'ee egaa nuti uumaan jennu fooyyii qabna haa jennu dubbii Waaqayyoon barannaa waan kadhannaa tajaajilaa haa jennu garuu namni xiqqoo ishee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa lammaffaa dhalatee garuu haala amantaa isaa dadhabe tokko haala jireenya isaa dadhabe tokko fooyyessuun hin danda'amu itti dubbachuu hin danda'amu karaa sana iyyuu deemee gaa'elaaf iyyuu tuun taane carraan nama sanaa akkam ta'a namni hundumtuu baqata taanaan namni hundumtuu jireenya isheen dadhabduu jedha taanaan dadhabaadha jedha taanaan carraan nama sanaa akkam ta'a deemaadha. Yaa Waaqayyo gaafa nama hunduma isaayyuu kaayyoon gaa'elaa akka jirus beekamaadha. Akkamii carraan nama sanaa na yaaddesse. Haa ta'u gaaffii gaariidha. Dadhabootaaf yaaduun nurra jiraadha. Dadhaboota fuudhuudhaan gargaarra miti. Dadhabaa tokkoof gaddineen fuunu. Namumaaf gaddineen fuunu. Maaliifi nama meeqa fuunee dandeenya? Dadhabaanoo baay'eedha. Mitiiree dadhabaa arginaan akka wangeelatti jabaatan isaan goona. Isaan fuuna miti. Itti heerumna miti. Namootatti hin faradiinaa isa jedhu dubbateera. Sirriidha inni namootatti hin faradiinaanii sirriidha. Inni jedhe amma Yohaannis 8 irraa kaaseeti dubartittii ejjituu sana sin keessaa qulqulluu kan ta'e yoo jiraate dhagaatti adarbatu jedhe Yesuus jedhe. Inni sun sirriidha. Dubbichi sirrii ta'eetu jiru isamma dubbannu wajjin garuu walitti hin hidhatu. Dubartittiidhaanii deemii jedhe booda maaliin godhiin jedheeni Yesuus. Lammatatti hin deebi'in hin ejjiin jedhe.
Dadhaboota yeroo arginu akka isaan jireenya cubbuu keessaa ba'an gargaarraan akka isaan wangeelatti jabaatan gara sanatti finnaan malee fuudhaaf qopheeffanna miti. Maaliif gaa'elli baay'een amma maal ta'aa jira jettanii yoo laaltan diigamaa jira. Staatistiksii waldaan kun hojjettees kan biraase diigama. Maaliif namootatu Kiristoos wajjin hariiroo hin qabu. Hariiroo hin qaban. Namoota hariiroo nama Waaqayyoon hin beekne, Waaqayyoon hin jaallannetti yoo fuutan yoo heerumtanii isin jaallachuu hin danda'an. Namni Waaqayyoon hin jaallanne nama jaallachuu hin danda'u. Sobadha. Jaalala miti kun. Fedha fooniiti. Kanaafi namootatti murteessu, namatti quba qabu, nama gatu etu hin ta'in namni suni Kiristoosii wajjin hariiroo akka inni dhaabbatu gargaaruun nurra jira. Isa kanadha kan nuyi goonu. Akkasittiidha kan nuyi gargaarru nama. Fuudhaaf qopheeffanna, heerumaaf qopheeffanna miti. Isumayyuu. Abaluumti suni mucaa Waaqayyoo waan ta'eef, dadhabaa waan ta'eef akka inni jajjabaatu irratti hojjennaa jechuudha. Yoo ofiif hin dandeenyu ta'e akka inni waldaa deemu, akka inni macaafa qayyabatu, akka inni kadhatu, akka isheen namoonni beekan irraa deemtee barattu akkas goona malee hin fuunuun. Maaliif akka fuunu beekuutu nurra jira. Hin fuunuun. Maaliif takkaa gaa'elatti gallaan rakkisaadha wanta ta'eef. Haa ta'u galatoomaa gaaffiin gaariidha. Akkasitti inni sin gaggaafattanii baay'ee gaariidha. Irratti booddees immoo wal falmuus hin dandeenya. Gaaffii sadaffaa torban darbe kaastan irraa inni kun toleeraaf kan toleeraa irratti kan xiyyeeffatedha. Akkas jedha. Shaakala gaa'elaa keessatti cubbuu baqachuuf filannoon gaa'elaa murteessaadha yaada jedhu bifa mormiitiin kaastee turtee jedha. Maal jechuudha? Nu galeeraa gaaffiinsa? Nu galeeraa? Tole. Macaafa qulqulluu irraa garuu hawwii foonii irraa baqachuu fi fuudhuun gaariidha jedhee dubbateera. Qorontos isa 1:7 irra jira akkas jedha. Of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu haa fuudhanii haa heerumanis kajeellaa fooniin gubachuurra fuudhuu heerumuu wayya jedha. Kana yaada kana attamitti araarsitaa? Yaada kana akkuma sila ka'aa ture luqqisii tokko duwwaa fudhachuudhaan gaaffii keedha. Walumatti qabee garuu yaadan kaasee fi macaafa qulqulluu kanarra kan jiru. Silallee dispilee yoo ta'u jennee turre Qorontos 7 irratti baay'ee focus godhamee gaaffiin baay'ee waan ka'eef jechuudha. Garuu 8 fi 9 dubbisa walumatti akkasin dhaggeeffatta waan an barbaaduuf warri hin fuudhin waan irraa ka'ee qaba waan ta'eef Phaawulos jechuudha. Warri hin fuudhin warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaaf heeruma malee yoo hafan isaaniif beessa. Warri kam? Warri hin fuudhiniif warri abbaan manaa irraa du'an. Isaaniif beessa dee recommendationi ka'a. Ajajas miti kun. Jedheetii nan jedha. Of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu jarri kun garuu yoo of qabuu hin danda'an ta'e maala godhan jedhaa hafuudhanis haa heerumanis jedha. Isa booda gaaffii ani immoo wantoota kaase keessaa cubbuu baqachuudhaaf namni shaakala cubbuu keessa jiru akkasuma jedha. Namoonni cubbuu sagaagalummaa gaa'ila duraa shaakalaa jiran garuu immoo dhiisuu dadhaban baay'een yeroon fuudhu keessaa nan ba'a jedhanii gaa'ilatti galuu. Silumaa maal keessa jira? Shaakala cubbuu sagaagalummaa keessa jira. Akka qorichaatti maal ilaalaa jira? Fuudhuuni yoon fuudhee sagaagalummaa nan dhiisa jedhee yaaduudhaan gaa'ilatti gala yoo ta'e hin dhiisu nama akkasii. Kanaaf maal ta'uu qaban jedhee jalqabaa hariiroosaa cubbuu sanatti adda ba'uu qaba namni sun. Cubbuu sana dhiisee hariiroosaa Waaqayyoo wajjin erga sirreeffate booda filannoo gaa'ilaatti dhufa. Inni Phaawulos jedhu kun garuu namuma silaa hariiroo Waaqayyoo wajjin qabu gaarii ta'e tokko hariiroonsaa gaarii ta'e garuu
akka koo immoo fuudhuu nama dhiisuu dadhabe fiizi rikomendeeshinii ka'a. Kanaaf akka koo Phaawulos maal jedhaa akka koo oftuu fuudhuu dhiistanii gaariidha. Hojii wangeelaa hojjettu, hojii baay'ee hojjettu jedhee kaaseeti. Yoo immoo garuu fedhii foonsaa sun isa rakkisa ta'e maal godhu jedhaa haa fuudhu yookiin haa heerumu jedha. Kanaaf wanti achi jiruuf inni kaase garaagara jechuuf hin jedhe. Namni cubbuu keessa jiru, namni shaakala sagaagalummaa keessa jiru, cubbuu sanatti adda ba'ee hariiroo isaa Waaqayyoo wajjin sirreeffateeti waa'ee filannoo gaa'elaa yaaduu qaba. Yoo akkas ta'eeti tooratti galaa kan jedhuun kaasee jechuudha. Xinnoo itti dabaluudhaafi sagaagalummaan yookiin ejji cubbuudha. Cubbuun immoo kan nama hojjechiisu hafuura hamaadha. Kana irratti walii galla miti luba? Hafuura hamaadha. Sagaagalummaa kan nama shaakalsiisu hafuura hamaadha. Waan biraa miti. Hafuurri qulqulluu waan nama shaakalsiisu qaba. Jireenyi namaa hafuura Waaqayyootiin yeroo bitamu ija hafuuraatu irraa mul'ata. Amanamummaa. Faallaa ejjuun hatuudha. Umrii kamittiyyuu ejjuun maalidha? Hatuudha. Maaliif nama wajjin gaa'ela dhaabbachuu malan ni ala isa kana saalqunnamtii raawwatu wanta ta'eef jechuudha. Cubbuu hafuurri hamaan nama shaakalsiisu tokko nama tokko wajjin gaa'ela dhaabanii irraa fayyuun hin danda'amu. Qoricha isaa miti inni kunilla. Ammamee madaan qaba yoon ta'eefi qoricha qufaa yoon fudhadhee hin fayyisa? Hin fayyisu. Rakkoo sagaagalummaa hafuura hamaadhaan kan hin shaakalu anaan fuudhuun yookiin heerumuun nama tokko hin fayyisu. Kun hubatamaadha. Qorichi isaa maalidha? Waaqayyoon kadhatanii wangeela dubbisanii jireenya qulqullaa'ummaatti dhufuu irratti maalidha? Wangeela dubbisuun maal jedhe Yesuus Kiristoos? Isini sagalicha dhageessaniittu waan ta'eef qulqullooftaniittu jechuudha jedhe. Sagaleen Waaqayyoo nama qulqulleessa. Waaqayyoo wajjin hariiroo qabaachuun itti siqaa deemna waan ta'eef nu qulqulleessaa deema. Shaakala cubbuu nurraa dukkana limixii keessaa gara ifa dinqisiisaatti inni jedhu dukkanni limixiin jireenya cubbuudha. Ifti immoo Kiristoos wajjin hariiroo nuyi godhannee qulqulloofnudha. Kanaafi karaa kamiinuu fuudhi ejji nama dhiisisu. Etuu fuudhi ejja nama dhiisisa ta'e maaliif namni sagal fuudha? Tokko. Maaliif namni gaa'ela isaas kaa'ee iddoo biraarra marmaaraa oola? Gaa'ela hoo qaba? Asii hoo haadha manaa qaba? Isheenoo abbaa manaa qabdi? Maaliif namni amma bara ammayyaa ta'e kana keessatti immoo maaliif namni wannoodha intarneetii ilaalee ejja? Etuu gaa'elli haadha manaas kaa'ee deemeetii ejja intarneetii irratti maaliif raawwata? Isheenis akkasidha. Dhiira duwwaatu godha miti. Isinittiin himaa takkaa gaa'elli ejjarraa naman eegu. Ejjarraa bilisa kan nama baasu hafuura Waaqayyootiin guutamuuf isaaf bitamuusaaf jiraachuudha. Isa kanadha. Ija hafuuraa naqachaa yeroo deemnu inni akkasii nurraa fagaataa deemaa jechuudha. Kanadha kan itti dabaluu barbaade. Gaaffiin biraa yoo jiraate hin keessumsiisnaa gidduutti tolee maayikii yoo rifa. Tole, Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Gaaffiin koo xiqqoo ishee dhimma gaa'elaa ta'ee yaada amma irratti dubbachaa jirruun xiqqoo ishee aladha. Innis maalidha? Waa'ee warra maatii dhaabbatee jiru. Waa'ee karoora maatii irratti. Karoora maatii irratti macaafni qulqulluun maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 38 irratti Yihudaatu ilmaan lama qaba. Eerii fi Onaan jedhamu. Eeriin fuusiseetu utuu dhalan godhatin irraa du'e. Achiin Onaaniin immoo
kan obboleessa keetiif barcuma qajeelchii jedhee gaafa inni obboleessa haadha manaasaa sana bira akka inni ga'u gaafa inni itti himu sanyiinsaa akka isaan hin waamamne gaafa baru sanyii isa ta'u sana lafatti naqa tureedha gaafa haadha manaa obboleessa isaa bira ga'u. Isa kanaaf Waaqayyo aareetu isa ajjeeseedha. Kanaafi karoora maatii irratti maal jedha macaafni qulqulluun? Galatoomaa. Gaaffii kana xinnootti yaaduutu nu barbaachisa. Bakka tokko dubbistee gaafattee Zinaash wanta ta'eef itti deebina garuu gaaffichi nuuf haa qabamu, nuuf haa barreeffamu. Karoora maatii yookiin faamilii pilaaniing isa jedhu irratti macaafni maal jedhaa isa jedhu isa kanadha isheen gaafachaa jirtu. Kana xinnootti yaadnee irratti dubbachuun nu barbaachisa. Waan nuyi kallattiidhaan ilaallaa jirrurraa baay'ee aladha wanta ta'eef. Amma kun dargaggootadha. Baruun itti dhufna barumsa kanattis garuu faamilii pilaaniingii ijoollee amma lakkoobsa godhachuu barbaannu daangessuun yookiin baay'isnaan gochuun attamitti maal jedha macaafi qulqulluun kan jedhudha. Kan isheen jettee itti deebinaa. Gaaffiin arfaffaan gara kooluuttidha. Amma ammaatti hin dubbanne kooluuni. Akkas jedhee abbaan gaafatu suni gaa'ela gorsaan yookiin mareen hundaa'e kan jedhu irrattidha kan inni dubbate. Kooluudhaan akkas jedhaa. Dubbii ati jettu kuni bara durii geggeeffamaa ture. Haa ta'u malee bara ammaa keessatti wantichi hin fakkaataa. Fakkeenyaaf namooti maatii bira hin jiraanne yookiin maatii gorsuu hin qabne waa'ee isaanii immoo maal jettaa kan jedhudha. Galatooma. Gooftaan sin eebbisu. Gaaffii isaa akkaatatti nu hubadhee jalqaba egaa yeroo barumsaa nootii qabattu waan ta'eef waa dubachuudhaa fi akkasinis na hubattanii fi jalqaba kanan jedhee dhuunfaa koodhaa fi kanan filadhu akka koolutti sila lubni maal jedhee kun yaada tamasganiidha jedheera. Kun immoo yaada kooluudha jireenya dhuunfaa isaadhaa fi maatiin yoonaaf mijeessee gaariidhaan jedhe. Kanarraa immoo maalirraa ka'ee yaada kanan kaasee egaa maatiin koo homaan jedhanii namoota gooftaadha. Kanaafi waama gaarii yaadu jedheen yaada waan ta'eef maatiin yoonaa mijeessee natti tola. Yaada kanatti dhufuudhaaf immoo egaa adeemsa baay'ee keessan deeme isa yeroo hin qabnu adeemsa sana keessa deemuudhaaf garuu gabaabaatti filannoo nan ofii koo filadhu harka caalaa dogoggoraa fi na saaxiluu danda'a waan ta'eef maatiin yoo itti makamee naa file siniif utuu hin ta'in naa filee natti tolaan jedhe. Gara keessanitti immoo dhufnu immoo shaakalli kuni shaakala bira duriidha. Mata duree keenya yaadachuun irra jira. Mata duree keenya sirriitti yoo yaadannee gaa'ela maatiidhaan qindaa'ee hin turre mata dureen keenya. Waluma dhaggeeffachaa jirra waan ta'eef gaa'ela maatiidhaan qindaa'ee jedheen kaasne. Kanan kaasee gaa'ela gorsaa yookiin mareedhaan hundeeffame isa jedhu mata dureen kaasee jechuudha. Mata dureen sun baay'ee importantiidha. Kan qindaa'ee hin jenne kan hundaa'ee hin jedhe. Gaa'elli kamiyyuu bara kana keessa gorsitootaan hundaa'a. Gorsitootas kan filachaa jirraadha gaafichi malee. Fakkeenyaaf haadhiif abbaas hin bukkeen jiru yoo ta'e mucattii tokko yoo jaallatte yookiin immoo isheen nama tokko yoo jaallatte hiriyoota keessanitti hin dubbattu isaanis yaada isinii laatu kana jedhu sana jedhu soo gorsi jira moo hin jiru gaa'ela sana keessa jiraa jechuudha. Kan nuyi kaasne yeroo darbee gorsitoota kan nuyi filachaa jirru gorsitoota sirriidha moo sirrii miti. Ani maatii koon jedhe maaliif akkanan jedhee maatiin koo namoota waaqayyo waan ta'aniif isaan wajjin mari'adhee isaaniidhaan gorfamee gaa'ela kana keessa yoo nan galee maaltu dhufaa gaa'ela gaariitu argamaa jedheen yaade. Isinis eewu filachaa jirtu. Lafa maatiin hin jirreetti immoo wanta har'a geggeeffamaa jiru iyyuu gorsadha. Dhuftanii as teessanii waa'ee maalii barachaa jirtu? Waa'ee gaa'elaa barachaa jirtu. Waan asitti barattan fuutanii immoo yoo jireenya keessan keessatti yoo shaakaltanii gaa'ela gaarii hundeessitu. Yoo hin shaakalle garuu gaa'ela gaarii hundeessitu. Gorsan fudhannee jechuudha. Namooti waaqayyoo as ta'anii isinitti dubbachaa jirtu. Nu caalaa immoo barsiistuun keessan addeleen isaanii
bal'inaan ji'oota baay'ee ta'eera amma kan ergi isheen barumsa kana jalqabde isin barsiisaa jirti waa'ee gaa'elaa isin gorsaa jirti jechuudha. Gorsa sana fudhattanii jireenya keenya keessatti shaakaluun garuu murtooyeedhaa murtoo nama dhuunfaadhaa jechuudha. Maatiin lafa hin jirreetti kunoo waldaanii maal gochaa jira shoora guddaa taphachaa jira jechuudha. Waldaa alaa immoo isinis akka dhuunfaatti hin dubbattu namoota isin amantan qabdu namoota kanaa wajjin dubbachuun immoo moor gaa'ela gaarii baasaa jechuudha. Shaakala bara duriidha isa jedhamu eeyyee qindeessuun maal jechuun shaakala bara duriidha kan nuyi kaasne garuu waa'ee gorsitootaa xiyyeeffannaadhaani kanarratti deebii koo nan deebisaa jechuudha galatooma. Ta'u galatoomi koolu dubbii isaa ifaa godhee dubbateera anis irran deebi'u garuu amma waldaa keenya keessatti haala baay'ee mijataa ta'e qabna. Gorsa gaa'elaa argachuudhaaf ijoon dubbiin gorsa argachuun barbaachisaadha isa jedhudha. Maaliifidha namoonni baay'een kooluumti kanaan dura kan dubbate waan hundumaa irratti maal filadhu barnoota maatii gaafatu biyya kam jiraadhu mammari'atama. Gaa'ela bira yeroo ga'u garuu namoonni achi kan hin jaalladheen fuudhaa daangaan darbiin jedhu daangaa dhaabu waa'ee gaa'elaarra mucattii jaalladheera eeganaaf taatee maaltu nama dhibeedha. Waan kun gaarii mitiidha akkas jechuudha. Jaallachuu nutti fakkaachuu danda'a garuu namoota waldaa kiristaanaa amanamoota ta'an barsiisota gorsitoota dhaggeeffachuun hin fayyadaa isa jedhudha. Garuu immoo waan tokkotti dabaluu kan hin barbaadu gorsa sila kaasnee dubbachaa turre ilmi Solomoon Iyorbaam miti maqaan isaa inni gorsa gaafachuun dhiisne maanguddoota gaafateera hiriyoota isaa gaafateera garuu gorsa kamtu sirriidha adda baafachuu dadhabe. Maaliifi mucichi bilchina hin qabu. Hin guddifamne si maatiidhaani Solomoon Iyorbaamiin gorsee kan jedhu hin jiru. Ifatees kan jedhu hin jiru. Kanaaf mucaanii gorsa gaariif gorsa hamaa gargar baasee hin beeku. Gorsa gaariif gorsa hamaa gargar baasnee beekuudhaa fi macaafa qulqulluu wajjin hariiroo qabaachuun nurra jira. Hafuura qulqulluu wajjin hariiroo qabaachuun nurra jira. Amma yeroo baay'ee namoonni maal jedhu raajiitu irraa na kaachise. Raajootatu balleesse. Isaantu dubbatee nama walittidhaa wal fuusi. Maaf raajiin na gowwoomsa? Maal har'aatuudha? Waaqayyoonni raajiitti dubbatu anatti immoo akka biraatti hin dubbatu. Waaqayyoo karaa tokkoon duwwaa dubbata. Karaa tokkoonis karaa biraanis hin dubbata waaqayyoon. Mitiire isa tokkoof hafuura ogummaa laateera. Isa tokkoof hubannaa laateera. Isa tokkoof raajummaa laateera. Isa tokkoof beekumsa laateera. Mitiire hafuurri qulqulluu nu keessa jiraata. Mitiire nus isa keessa jiraannanis nu keessa jiraata. Nu bira jira miti nu keessa jiraata. Isatu nu geggeessa. Ijoollee waaqayyoo yoo taane isatu nu geggeessa. Maaliif raajiin tokko dhufee na gowwoomsa? Akkamitti na gowwoomsa? An dubbicha qoree beeka yoon ta'eef raajiin tuffatiin garuu maal godhaa? Qoraati ilaala. Qoruudhaaf immoo abbaa fedhe qoraa tilmaamaan qorra etuun ta'in wangeelaan qorra. Wangeelichaa wajjin hariiroo godhachuu. Teenyee raajoota ammeessuun nurra hin jiru. Ammeessuun nurra hin jiru. Raajiin sobduun jira, raajiin dhugaa jira. Raajumti dhugaan iyyuu gaafatti irraa kaatu qaba. Namoota waan ta'aniif jechuudha. Kanaafi wanti guddaan gaa'ela keessa hariiroo Kiristoos Yesuus wajjin karaa sagalee isaa karaa hafuura isaa dhaabbachuu isa kanadha. Kanaafi gorsitoota kamiin dhaggeeffanna isa jedhus inni sun nurratti murtaa'a, nurratti hirkata. Eenyuun dhaggeeffannaa? Eenyudha gorsa? Luba ta'ee kan irraa nama kaachisu jira. Siin jechaan jiru luba. Maatii ta'ee dantaadhaaf mucaa ofii dabarsee kan gurgurutu jira. Abbaaf haadha ta'ee jechuudha. Dantaa ofiidhaaf. Kanaaf kan nama baasu, kan irraan kaanne, kan nan dogoggorre, kan nama dogoggorsiisne hafuura qulqulluu wajjin hariiroo cimaa qabaachuu. Isa kanatu nu gargaara. Haa ta'u badaa isin hin gammachiisneetu amma yoowwanaa miirri keessan gaariidhaa dhaggeeffadhaa tun jedhe harka rukuttuu turtan.
Gaaffiin kan biraa jira? Tole yaachi. Gaaffiin koo gaaffii sadii na jalaa ta'e sadan isaatiin gaafachuu hin danda'amu. Tokkoffaan haadha manaa tokko yookiis abbaa manaa tokko jalqabuma karaa waaqayyoo nuuf karoorfamanii jiru moo karoora waaqayyoo keessa jiru moo namuma guyyaa keessa jaallannutu abbaa manaa yookaan haadha manaa nuuf ta'a. Dhiirri tokko yookaan durbi tokko haadha manaa akka nuuf taatuuf yookaan abbaa manaa akka nuuf taatuuf jalqabuma karoora waaqayyoo keessa nuuf jiru moo guyyaa keessa namuma nuti jaallannutu abbaa manaa yookaan haadha manaa nuuf ta'a. Inni kun gaaffii tokkoffaadha. Inni lammaffaan milkaa'inni gaa'illi tokko milkaa'aadha yookaan waaqayyoo keessa jira kan jennu yoo maal ta'edha? Safara akkamiitiin safaruu dandeenya isa kana jedhudha. Inni sadaffaan waaqayyoo warra hin amanneef gaa'ila gaarii hin kennamoo hin kennudha. Waaqayyoo namoota hin amanneef gaa'ila gaarii hin kennamoo hin kennudha. Galatooma. Carraa laachuu nan barbaada. Keessummoota keenyaa fi Dr. Ebbisees Kooluus Toleeraas Lubata Masqaniifis gaaffii sadiidha kan inni gaafate. Gaa'elli keenyaa hiriyaa gaa'elaa waaqumatu achi nuuf qopheessa moo filannoomaan booda kan ta'uudha kan jedhudha. Inni lammaffaan gaa'elli hin milkaa'e kan jedhamu yeroo maal ta'uudha kan jedhudha. Warran amannee fi waaqayyo gaa'ela gaariin dhaabaa fi keessa lixaa gaa'ela isaanii keessa akka jechuuti. Kana irratti yaada laachuu barbaaddan isiniif hin carraa laachuu barbaada. Sadan kana keessaa filtanii irratti dubbachuu hin dandeessu. Jecha terminoloojiin tokko jira kan theoloojii predestination jedhama. Akka inni gaafatetti amma predestinedidha namni nuufuunuu waaqayyo siluma beekaadha. Waaqayyo beekaadha. Faarsaa 119 irraa gara haadha koo keessa jedhamtire iddoo baay'eetti Ermiyaas akkas jedhamti fakkaata. Gara haadha koo keessa bishaan ta'etu hin jiru na beektaa. Guyyoonni koo tuun hin dhalatiin harka kee irratti barreeffamanii jiru yookiin ati beektaa'edha. Waaqayyo lafa kanarra akkamitti akka nuun jiraannu, hammam akka nuun jiraannu, eenyu wajjin akka jiraannu beekaadha Waaqayyo. Waaqayyo wanta akka advenchariitti ta'e kun waan haaraadha jedhu hin qabu amaluma isaa keessatti jechuudha. Nuun garuu isa kana hin beeknu. Kanaaf perspektiivii waaqayyo irraa yoo ilaalle waaqayyo waan wallaalee hin qabu. Kaleessis, har'is, boris fuula waaqayyotti tokkumadha. Wanta hundumaayyuu beekaadha. Guyyaa dhalannu, guyyaan hunduu jireenya akkamii akka jiraannu beeka gatii ta'ee fi jireenyi keenya inni suni harka jira. Istiin garuu immoo filannoo mataa keenyaa immoo murteessuu danda'a. Sababiin isaa waaqayyo yeroo hundumaayyuu dhala namaatiif karoora gaarii qaba, yaada gaarii qaba. Warra sattamanee isa dhaga'ee karaa isaarra deemeefi jechuudha. Garuu waaqayyo yaada gaarii itunuu ilaalee jiru immoo akkuma Addaamiif Hewaaniif waaqayyo waan gaarii yaadee isaaniif lafa kaa'ee ture, isaan garuu filannoo mataa isaanii filatanii filannoo mataa keenyaaf filannee yeroo dogoggorru yeroo miidhamni nurra ga'u isa kanas immoo waaqayyootu narraan ga'e kana siluma waaqayyo yaade jechuun immoo sirrii miti. Isa tokko irratti kanan dubbadha. Gaaffii isa kaan irratti warri kaan deebisanii warra namanneef gaa'ela milkaa'aa hin kennaasa jedhu gaa'ela milkaa'aadha kan itti jettu yookiin gaa'ela milkaa'aadha inni nuun jenne ilaallu safartuun isaa maalidha? Maaliin meesharii gochuudha? Gaa'ela milkaa'aa jechuun qabeenya qabaachuu, ijoollee horuu, akka biyya lafaa kanatti jireenya sababii isaa saksasiisa jennu yookiin milkaa'insa isa jennu akka biyyi lafaa itti ilaaluu fi akka nuun itti ilaalu namoonni waaqayyo itti ilaalan tokko miti akka ni yaadutti jechuudha.
Kanaafi abaluu jireenya milkaa'aa jiraate kan jedhani akkaataatti namoonni kaan vaaliyuu godhaniif akkaataatti kiristaanonni vaaliyuu godhani tokko miti gatii ta'eefi nuufi jireenyi milkaa'inaa walumaatti qabatee gaa'elas maalis ta'ee successful kan ta'e jireenyi kan jiru Kiristoos keessadha. Inni kaan immoo lafarratti waan hundumtuu guutee fi sagalee Waaqayyoo akkas jedhamane namni biyya lafaa hundumaa buufate Kiristoosii yoo dhabeedha mitiire bu'aa maalii qabaafi jedha. Kanaaf waan nuyi itti successisana meejarii goonutu murteessaa galatoomii namni itti dabaluu yoo barbaade jiraate nan carraan laadhaa kanaachi itti dabaleen xinnoo dubbadheen gara sakaanitti deemna sa'aatiin keenyas deemaa jira wanta ta'eef jechuudha. Lubaa waa dubbachuu barbaadde? Isa gaaffii isa jalqabaa gaaffii kosattaanu keessatti nan dubbadha waan ta'eef waa xiqqoo nan fida achiin naqu. Gaa'ela tokko maaltu milkaa'aadha jechisiisaa isa jedhamu Dooktarii nama dubbatteetti gaa'ela keenya sana badhaadhaa ta'uu maaloo ta'uu isa jedhu safartuu isaa utuu hin ta'in gaa'ela keenya fayya buleessa kan godhu ani Faatima naakoo jireenya Waaqayyoo wajjin qabnu sanatti fayyaa wal taasisuu danda'udha. Jireenya nuuf Waaqayyoon gidduu jiru sanatti jireenya Waaqayyoo wajjin qabnutti tokko taanee waaqeffachuu fuula Waaqayyoo dhaabachuu jireenya hafuuraa fayya buleessa qabaachuudha. Inni wayyaa, inni mana ijaarrachuu, inni baay'ee ijoollee horuu, inni waan isa garas giruudha jechuudha. Garuu gaa'elli keenya dhaabbannee Waaqayyoo wajjin jireenya qabnu diigame yoo ta'e gaa'elli sun fayya buleessa miti. Kanaafi safartuun isaa jireenya nuyi Waaqayyoo wajjin qabnu itti fufsiisuu yoo danda'edha. Sanaanii ilaallaa egaa Waaqayyoo warra hin amaniniif gaa'ela hin kennaa akkamii sun attamitti ilaalamaa isa jedhamu macaafa qulqulluu gaafa dubbifnu Waaqayyoo warra kan saatiitiif gaa'ela dhaabee gaa'ela warra kan saatii sana asirratti galmaa'e. Kan warra kaanii hin dubbatu macaafni qulqulluu. Jireenya warra isaa wajjin qaban sana jireenya isaanii hundeesse sana dubbata macaafni qulqulluu. Waa'ee warra Waaqayyootti hin amanini ajandaan jalqaba ta'uu Waaqayyoo wajjin wal beekuu isaaniitu dubbatama malee gaa'ela isaanii miti Waaqayyoos kan dubbatu. Haadha manaa siidhaa waan jedhu nama isatti hin amanne tokkoon kottuutii na wajjin tokko ta'edha. Haasaa Waaqayyoo akkasi. Ajandaa attaanuu ta'a waa'een haadha manaa. Itti dabalee iddoo lubni dubbatu ni iddoo isaa baasuudhaatti ni ture. Itti dabalee daddafeen dubbadha. Yeroon keenya muraasadha wanta ta'eefi gaaffii ammaa Waaqayyootu hiriyaa gaa'elaa namaa qopheessaayi. Gaaffii tokko malee macaafni bitaaf mirgaan nu mirkaneessa Waaqayyootu namaa qopheessa. Addaamii fi Hewaaniin kan qopheesse Waaqayyoodha. Darbee immoo amma macaafa faarfannaa 139 lakkoofsa 10 irraa kaasee akka jiru guyyoonni koo hundumtuu macaafa kee keessatti barreeffamaniiruudha. Waa'ee gaa'elaa duwwaayetu hin ta'in jireenyumti namaa hundumti isaayyuu kan karoorfame Waaqayyoonidha. Garuu fudhachuuf dhiisuun kan namaati. Waaqayyoo hin dirqisiisu, Waaqa jaalalaati, fedhiinuu laateera. Kanaaf amma itti fide Hewaaniin jedhaan barbaadu jechuun mirga isaa ture. Garuu itti gammade isa Waaqayyoo isaaf fide. Kanaaf ishee Waaqayyoo qopheesse yookiin isa Waaqayyoo isheef qopheesse filachuun kan abbaati. Waan Waaqayyoo dhiyeesse naan ta'u hin jedha baroota keessatti namni yaadattu yoo ta'ee fi Waaqayyootu mootii saba Israa'el ture. Nuun taane mootummaan kee jedhanii. Nuun taane jennaan tolee maal barbaaddu jennaan namni nu haa geggeessu jedhan. Akka ormootaa jedhan. Innaan Saamu'eel deemii nama kenniifii jedhe Waaqayyoo jechuun. Kanaafi filannoo keenyan kabaja Waaqayyoo. Waaqayyoo Waaqa kabajamaadha. Filannoo keenya gadheesaa filannu maalis abbaa barbaadeef eeyyama laata. Bifaaf fakkeenya Waaqayyoodhaan uumamne wanta ta'eef Waaqayyo hafuura isaa nu keessa kaa'eera wanta ta'eef filachuudhaaf kapaasiteet nu godheera wanta ta'eef filadhaa jedha Waaqayyo. Malee nun dirqisiisu.
Dirqisiisuun amala isaa keessa hin jiru. Yoon dirqisiisa ta'e hin fuutamoo hin fuutu jedhee tokko nutti fida yoo ta'e inni Waaqayyoon jaalala miti Waaqayyo. Waaqayyo jaalaladha. Kanaafi kan namaa qopheesseera Waaqayyo fudhachuun garuu kan abbaati. Yeroo baay'ee garuu namni haadha manaa namaa fuudha. Isheenis immoo abbaa manaa namaatti. Maaliif filannoota akkasidha wal jala darbaa jechuudha. Gaa'elli milkaa'e maaliidhaan inni jedhu dubbateera sumatti hin dabala. Gaa'elli milkaa'e gaa'ela lamaaniin maaliif walitti fide Waaqayyo isa jedhuun deebi'a. Maaf gaa'ela dhaabe Waaqayyo. Waaqayyo gaa'ela kan dhaabe jarri lamaan waan baay'eedha. Bifa isaa fakkeenya isaa akka calaqqisa. Sanyii Waaqayyo akka isaaf baay'isan. Hojii Waaqayyo akka isaan hojjetan. Gaa'ela Waaqayyo kan dhaabe mishiniidhaafidha. Walii wajjin harka wal qabatanii mootummaa Waaqayyo keessa akka hojjetan. Gaa'elli milkaa'e jedhamu abbaan manaa fi haati manaa harka wal qabatanii wangeela yeroo hojjetanidha. Wangeelli bifa baay'eedhaan hojjetama. Lallabuu duwwaa miti, faarfachuu duwwaa miti. Hakiimummaanis sana keessaa wangeelliin hojjetama. Barsiisummaadhaanis daldala keessaanis hojjetama. Garuu lamaan mootummaa Waaqayyoof walii galanii walii ta'anii Waaqayyoon ofiif waaqessanii waldaa ga'anii deebi'uu duwwaa itoo hin ta'in mootummaa Waaqayyoof hojjechuu. Gaa'elli milkaa'e isa kana. Inni kun gaaffii isa sadaffaa deebisa. Gaaffii sadaffaan Waaqayyoo gaa'ela gaarii warra namanneef hin laata? Gaarii jechuu hin dandeenyu gaa'ela warra namannee. Maaliif Waaqayyoon hin tajaajilani ka? Hamma Waaqayyoon gaa'elli tokko hin tajaajilletti gaa'ela hin milkoofneedha gaa'elli sun. Wal jaallatanii waggaa 70 ol wajjin jiraatanii hamma isaan yaada Waaqayyoon tajaajilletti gaa'ela fashaleedha jechuudha. Ulaagaa Waaqayyooti. Kanaaf akka sanatti ilaallaa yeroo keenyatu baay'ee nu jalaa dhume daqiiqaa 10 kan hin taanetu hafe gaaffii tokko laallamoo mana keessaa fudhannamoo maal jettu? Daqiiqaa keenya kanatti maal agoonu? Maal yaaddu? Asumarraa deebisnu? Asirraa deebisnu? Eenyuuf laaddu? Moo carraa baasnu jaraarfan kana qabu gaaffii? Haa ta'u. Inni shanaffaan luba Tamasganii fida. Waaqayyo akkamitti riyaa gaa'elaa namaaf laata? Asuma gaaffiinsaa. Waaqayyotu nama laata jedhee dubbateera lubi Tamasganii. Yeroo baay'ee yaada adda addaa lama kan jiru nu hubadhaa jedhe abbaan gaafatu. Inni tokkoffaan Addaamiin iddoo rafu dammaqseetu haadha manaa isaaf laate. Homaa sochiin aktiif ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Waaqayyo ofii isaatii fi si gargaara waan ta'eef amanadhuutii boqodhuutii Waaqayyoon eeggadhuudha. Inni lammaffaan garuu amantiin hojiidhaan agarsiifamuu yoo baate homaa ba'uu hin qabu. Homaa bu'aa hin qabu dhiifama. Kanaaf mana ciistee hin eegiin baatee ofiis barbaaduu qabdaa. Atis ga'ee qabdaa jedhama. Gaaffiin koo Waaqayyoo akkamitti eegama? Lammaffaa immoo namni kana keessatti maal gochuu qaba kan jedhudha. Anis kuni utuma dubbatame gaarii dedee yaadaa ture kana buutanii galtanii ennaan gaarii hin ta'u ibsa ta'eef. Gaaffii bareedaadha. Ammas maal jennaa gaa'ela Waaqayyootu namaaf kenna. Haadha manaa taatu Waaqayyo kenna, abbaa manaa ta'u Waaqayyootu kenna. Waaqayyo attamitti eegamaa isa jedhamu torbee dubbadheeraani. Attamitti eegganna nuyi Waaqayyooni waa'ee gaa'ela keenyaa kadhachuudhaan eegganna. Torbee dubbadheeraani. Gaa'illi miira utuu hin ta'in jireenya ofii Waaqayyotti kennanii harka Waaqayyoo fudhachuudhaaf immoo harka Waaqoo keessaa fudhachuudhaaf kadhachuu danda'udha. Waaqayyoon kadhachuu danda'udha. Kadhadhaa isinii kennamaa jedha waan ta'eef, barbaadaa hin argattuu jedha waan ta'eef, Waaqayyoon kadhachuudhaan eegganna Waaqayyoon. Inni lammaffaanii Addaamiif Waaqayyootu tolchee geessee kennee fi
nuyi sochiin barbaachisu ciifnee ma waaqayyoon eeggannu. Utuu akka addaamitti ciiftu ta'e hin argattu. Badaa waan akka addaamitti ciifnu immoo hin fakkaatu. Maal jechuudha? Maal addaamii yeroo waaqayyoo Hewaaniin hojjetee kennee fi eessaa fuudhee cinaacha isaa keessaatiin lafee tokko fuudhee kennee jedhaan. Kanaaf kennee fi barbaacha hin dhabne. Har'a ga'een keenya maali gaa'ela keenya keessatti? Ga'een keenya lama. Inni jalqabaa tokko waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya fayya buleessa qabaannee waaqayyoon kadhachuu danda'udha. Inni lammaffaan immoo maali? Amma ganaa cinaacha keenya keessaa baasa haadha manaa utuu hin ta'in haati manaa jirti bakkee kana. Jirti bakka. Haati manaa jirti, abbaan manaas jiraan. Maal ta'uudha? Waaqayyoon kadhannaa. Erga waaqayyoon kadhannee booddee akkitti waaqayyoon nama gaa'ela kanaaf barbaadu keessa kootti hojjetu waan nuyi foormulaa isaatiin isinii keenyu miti. Nama ani waaqayyoon kadhadhe filannoo kootiin immoo ani ishee kana haadha manaa godhachuun barbaada. Filannoo koo waaqayyotti himachuu danda'udha. Isheen filannoo ishee waaqayyotti himachuu danda'udha. Waaqayyoo nama ani haadha manaa kun haa ta'uu dandeessi yaada kootu duukaa jira jedhee waaqayyoon mariisise sana waaqayyoo wajjin dubbadhee mirkaneessuu danda'udha. Mirkaneessuu danda'udha. Maal kun immoo waaqayyoo gaa'ela dhaabbannu keessatti sagalee qaba. Maa inni namaan ganaa raajii nutti dubbachuu maaloo utuu hin ta'in karaa itti haadha manaa keenya nama nuu taatu nuu ibsu, abbaa manaa keenya nama nuu ibsu, walitti dhufeenya nu hafuura waaqayyoo wajjin qabnuuni kan nu ifu ta'a. Kan amma foormulaa isaa 1-2 walitti daa'isee jedhamu miti. Waaqayyo gaa'ela keessatti hin dubbata? Hin dubbata. Attamitti ibsa waaqayyo? Walitti dhufeenya isin hafuura waaqayyoo wajjin qabdan sanatu murteessaadha. Egaa kana namoonni gaa'ela dhaabbannee dhimma gaa'ela kee dubbadhutu jennee karaa waaqayyoo nu mirkaneesse jira jechuudhaan. Akka itti waaqayyoo nu mirkaneessu sana faana dhoofnee waaqayyoorraa adda baafachuudha. Hin barbaadu yoo ta'es waaqayyoof mul'isa sana keessatti. Nama nuyi wajjin hariiroo hidhachuu barbaannu suni yaada isaa miti yoo ta'e of ibsa waaqayyo. Karaa of ibsuu qaba. Yaada isaa yoo ta'es immoo akka itti of ibsuu qaba waaqayyo. Egaa ni cimsee dubbadheera torbe. Nama ati waggaa 50 yoo xiqqaate waggaa 45 wayi immoo waggaa 60 wajjin jiraattuu fi baay'ee siif eeggata waaqayyo. Ati yoo nama nagaa taate jechuudha waaqayyo wajjin. Baay'ee siif eeggata. Baay'ee siif eeggata. Waan ati yaaddu caalaa yaada gaa'ela keessana waaqayyo waan ta'eef. Kanaaf kadhachuudha, filannoo keenya waaqayyotti himachuudha, waaqayyoo nuu dhugoomsuu isaa immoo kadhannee eeggachuudha. Isa harkaa fudhachuudhaaf jechuudha. Namoonni guyyaatti iddoo 50 lixanii ba'an jiru. Isheen kun isaadha manaatti fakkaatti, isheen sunis yoo akkas ta'e kuni dandeenyeen calalannu. Tasgabbaa'uunis fuula waaqayyoo duratti hafuura waaqayyootiin baay'ee murteessaa waan ta'eef kun lamaan nurraa hin eegamaa. Sochiin keenyas jiraachuun gaariidha jechuu kooti. Kana waan jibbitanii fakkaatu. Haa ta'u sa'aatii keenyatu xumuramee gaaffileen hin xumuramne akka biraatti yeroo biraa yeroo godhannee gaaffiiwwan isin kaastanii gaaffii gaggaariidha. Deebii irratti ilaanna yeroo biraa jechuudha. Har'aaf garuu keessummoota keenya tokko isaanii yeroo fudhatanii baay'eetti dhimmanii baay'eetti qophaa'anii asii alattis maree geggeeffatanii dhufanii warra yaada isaanii kennan warra barsiisan hunduma isaanii waaqayyoo isaana eebbisu jechuun barbaada. Isinis etuu isaaniin eebbistanii waaqayyoo immoo walumatti qabdanii waaqa carraa kana isiniif laate. Etuu nuyi nawwina duubatti deebinee etuu gaa'elan dhaabbatiin dura etuu namni akkasitti nu gorsu jiraateera ta'e baay'ee carraa guddaa ta'a ture. Carraan kun garuu dhalootuma kanaaf laatame. Kanaaf waaqayyoo isa akkasitti isin qopheessaa isiniif dhimmaa
bara keessaniif umrii keessaniif isin qopheessaaf isin sooraa jiruu fi achumaan harka rukutaatii galateeffannee asii deema.